Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 jalqabee hanga 27tti ergaan isaa bal'aadha. Guutummaa boqonnaa 15tii jechuudha. Ani garuu muraasa dubbisee tan dhaaba amma lakkoofsa 5 yookaan 6tti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 jalqabee Yesuus mukichi wayinii ni dhugaa nanaa mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundinuu hin xummuramaa. Damee isaa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu anatti qabadhaa jiraadhaa anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka waynichaatti qabatee jiraachuudha yoo baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye isin sanatti qabattanii yoo jiraachuudha baattan ija godhachuu hin dandeessanii. Muka waynii dhugaa eenyu akka ta'e macaafa qulqulluu kana keessatti dubbata. Mukichi waynii dhugaan ana jedhe Yesuus Kiristoos. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kootii. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne murama. Dameen anatti jiru immoo caalchisee akka inni ija godhatuu fi irraa qeexxaama jedhee Yesuus Kiristoos dubbate. Boqonnaa lakkoofsa 18 hanga 27tti mata duree kana akkuma gaariitti ibsee dubbate Yesuus Kiristoos. Biyya lafaa keessa yoo jiraattan garuu immoo kan koo yoo taatan biyyi lafaa isin ari'ataa biyya lafaa wajjin walii galuu hin dandeessan jedha. Kadhannaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti kadhate wal fakkaata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti kadhannaa Yesuus Kiristoos kadhate isaan kun biyya lafaa keessa jiru malee kan biyya lafaa miti jedhee kadhate Yesuus Kiristoos abbaa isaa. This word is not easy word. Baay'ee jecha jabaa fi guddaa tokko. Nu biyya lafaa keessa jirra malee kan biyya lafaa akka hin ta'in sagalee Waaqayyoo nutti hima. Warri kan biyya lafaa akka biyya lafaatti jiraatu jira Wangeela Yohaannis ergaa Yohaannis keessatti. Waa'ee waan kanaati laa waan hangaaf tokko isin barsiisaa ture. Warri kan biyya lafaa biyyi lafaa isaan dhagaa. Warri kan Kiristoos ta'an immoo biyyi lafaa kan isaanii waan hin ta'iniif isaanis kan biyya lafaa waan hin ta'iniif biyyi lafaa isaan hin dhaga'uu jedhee dubbata afaan ergaa Yohaannis. Egaa dubbiin ijoo kana keessa jiru abboommii koo eegaa isatti jiraadhaa jedhe Yesuus Kiristoos. Abboommii koo eegaa isatti jiraadhaa. Afaan Ingiliffaa isaarraa akka jedha. If you keep Christ's commandments, we will abide his love. Kan jedhu sana jira. Yoo Yesuus Kiristoositti qabatanii jiraattan jaalala isaa raawwatu. Jaalalli Yesuus Kiristoos kun maal beektu? Abboommii isaa akkuma inni jirutti utuu irraan sharafi, utuu irraan gurguri, utuu waan biraatti kan jiru. Gara Yesuus Kiristoos. Gara Yesuus Kiristoos dhufee maal jedhaa? Yaa barsiisaa gaarii mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf maal gochuutu naa ta'a jedhee mun gaafatu abboommii isaa nama akka mataa keetiitti jaalladhu Waaqayyoon waan hundumaa caalaa jaalladhu isa jedhutti meetu Yesuus Kiristoos. Waa'ee hiyyeessota gargaaru, waa'ee abbaa fi haadha jaallachuu, waa'ee biyya lafaa keessa yommuu jiraatanii abboomamuudhaan deddeebi'u yommuu nutti himu isa kana maa ijoollummaa kooti jalqabee raawwadhe jedhee deebisa. Yesuus Kiristoos namicha kanaanii maal jedheetti maa egaa kan si hafe waan tokko qabeenya kee hundumaa gurgurii warra deeganiif kenniitii deebii kottu mootummaa sanatti hin galtaatiitti jennaan namichi sun achumaan sokkeedha. Namichi kun egaa abboommii Waaqayyoo maal ta'uu hin dandeenye jechuudha. Bitamuu hin dandeenye jechuudha. Gartokkeen nanna isaa, gartokkeen yaada isaa waan biraarra jira jechuudha. Dubbii ani galgala kana sitti dubbachuu barbaadu isa kana. Gartokkeen nanna keenya, gartokkeen yaada keenyaa eessarra jira laata? Macaafa qulqulluun Phaawulos yommuu dubbatu namoonni gartokkoo yaada isaanii qabeenya argachuurra kaa'ataniiru jedha. Macaafa Daani'el keessatti immoo yaa Daani'el nama tolaa fi nama gaarii miidhagayii nama guddaa nana. Bara booddeetti beekumsi baay'achuuf waan jiruuf namoonni beekumsa sanaan hin burjaaja'uuti dubbii kanarraa siin kaatu hin dogoggoruudha dubbata. Egaa gartokkee yaada namaa amma maalirra jira laataa isa jedhudha. Dubbii Waaqayyoo kana xiinxaluu fi dhaggeeffachuu barbaachisa waan ta'eef. Namoonni kaan yaada isaanii mootummaa Waaqayyoo dhiisanii walakkaa yaada isaanii waan biraarra waan kaa'ataniif gara badiisaarra jiru jechuudha. Addunyaan kunis akkasuma. Waaqayyoo gartokkee dhanna keenyaa utuu hin ta'in, gartokkoo yaada keenyaa utuu hin ta'in, gartokkoo humna keenyaa utuu hin ta'in, humna kee guutuu, yaada kee guutuu, qalbii kee guutuu, Waaqayyoo kee goofticha waan hundumaa caalaa jaallachuutu sii ta'a. Nama akka mataa keetiitti jaallachuu sii ta'a. Gooftaan nu haa gargaaru. Boqonnaan kun waa'ee muka waynii isa damoota isaa taanee isatti jiraachuuti. Ergichi waan gurguddaa lamatu addina keessa jira. Tokko waynii isa dhugaadhaa, lammaffaa immoo damoota isaati. Nu damoota Yesuus Kiristoos yommuu taanu, Yesuus Kiristoos immoo muka waynii isa dhugaadhaa. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaadha jechuudha. Waaqayyo abbaa. Kanaaf
Yesuus Kiristoos mukicha wayinii isa dhugaa. Isa dhugaa irraa nyaatanii beelabaan, isa dhugaa irraa dhuganii dheebubaan, isa dhugaa isa keessa jalatti baqatanii qullaan namaa dhokatu, isa jalatti baqatanii du'a jalaa oolanii jechoota kana barreessi asirratti kan kooti. Mukti inni kutaa kana keessa jiru isin damoota dhugaa yoo taatan ija godhattu jedhama Macaafa Qulqulluu. Iji nuyi godhannu immoo ija akkamiiti? Ija gad of deebisu, ija garraamummaa, ija hojii hafuuraati. Jaalala, tokkummaa, waliif abboomamu, qulqullummaatti jiraachuu, jibbaa fi hammeenyarraa fagaachuu, amala yeeyyii, amala bineensummaa sana of keessaa ganne, bara kana keessa immoo of qabuutti, jaalala Kiristoos raawwachuutti guddachaa adeemnaa jechuudha. Kutaa kana keessatti dhagna baay'ee qaba mukti tokko. Bu'aa dhagnaa baay'ee yoo qabaate illee egaa damootaa fi jirma gidduu kan jirudha. Damee fi jirma gidduu kan jiru hariiroon kun maali yoo jettan, jirmi kuni hin baata. Damee maal godha? Hin baata. Bishaan harkisee fi bara tokkollee sin dadhabetti bonas gannas bara hundumaa hin baataa jechuudha. Baachuu immoo hin dadhabu. Amma yoo argitan jirmi tokko yommuu biqilu akka isaa ta'utti kan inni damee sana baatu. Dameen garuu yoo jabaatee itti qabachuu baate maal ta'a? Qilleensaan irraa folloquu danda'a. Irraa foxxoquu danda'a. Lamaffaa irraa goguu danda'a. Achirratti jechuudha. Rakkoo garaa garaati. Yesuus Kiristoos jiraata sana ittiin jiraanne immoo dubbiin araaramaan jiru jechuudha. Jabaanii rakkoowwan muramuu gata warroonni kun must waan araaraman qabnee fi waan nuyi sossobaa walitti dubbannu miti. Dameen Yesuus Kiristoositti jiraatee ija godhatu caachisee akka inni ija godhatuuf kan biraan irraa qeexaaman ni jedhu maal jechuudha. Amma muka isa bakkee irraa duwwaa utuu hin ta'in waa'ee namaati kan inni dubbachaa jiru. Nuyi ijoollee Waaqayyoo yommuu taanu kan nurratti biqiluu qabu, iji nuyi naqachuu qabnu, ija nyaatamu, ija gatii qabu, ija maalu qofa ta'utu irra jira. Yoo akkas hin taane ija isa dubbii Waaqayyoo wajjin walii hin galle yoo ta'e nuyi damoota warra hamoota taane irraa jechuudha. Yesuus Kiristoos yoo muka gaarii qabaattan iji isaa gaarii ta'a. Yoo muka hamaa qabaattan immoo iji isaa hamaa ta'a jedhee dubbata. Kanaaf naqatu kan taane maqaadhaaf kan isa duukaa kan fakkaatan garuu raroodhaaf uffatan isaan warra sobaan isa duukaa bu'aa waan ta'aniif hin muramu narraa jedhe Yesuus Kiristoos. Yeroodhaan malee jirma sanaa wajjin damee ta'anii itti fufuu hin danda'an. Yeroo qofaaf. Hiikaan isaa mukichi wayinii dhugaan Yesuus Kiristoos warri ija gaarii godhatan amantoota dhugaadha. Mukichi wayinii inni dhugaa hin taane inni sobee namoota baay'ee ofitti hammatu. Inni namoota dogoggorsu seexana. Inni abbaa sobaati. Jalqabee sobaa ture. Namoonni akka isaan ija gaarii hin godhanne ija hafuuraan naqanne godha. Jireenya namaa dadhabsiisaa jechuudha. Jireenya namaa amantiirraa addaan kutaa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti dhoksaan iddoo kana keessa jiru mukti wayinii inni dhugaa hin taane jira yommuu jedhu boqonnaa 8 lakkoofsa 38 irratti immoo isaanii abbaa isaanii isa tokkoof hojjetu, abbaa isaanii isa tokko dhaga'u, isaafis ija godhatudha. Isaaf ija godhatudha. Eenyuuf? Seexanaaf. Abbaa keessan isa tokko jedha Macaafa Qulqulluun. Hojii ergamoota Yohaannis, Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 38 irratti abbaa keessan isa sana isaaf hojjettu, isa dhageessu jedhe. Ija isaaf godhattu. Biyya lafaaf jiraatu ija qajeelummaa miti. Warra biyya lafaa keessa jiraatan biraa waan biraan eeddan, warra hin amanne biraa jechuu kooti. Warra amanan biraattis waan baay'een hin argamaa wanti gaariidha jedhamu ni jedhu gaaffiidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 35 irratti Yesuus Kiristoos ana isa dhugaa ta'e ilma Waaqayyooti ana isa dhugaa ta'etti yoo qabattan birmadummaatti jiraattu jedhe Yesuus. Dhugaan kun immoo isin fura isinii dhugaa beekuutti isin geessa isa kanaan furamtuu birmaduu baatu jedhe. Kan nama baasuu fi jireenya namaa duruu qofaadha obboloota. Yesuus Kiristoos karaa toora jireenyaatti geessu, gara dhugaatti kan nama geessu, jireenya bara baraatti kan nama geessu ta'uu isaa dubbata.
karra isa dhiphaa isa jedhamee Yesuus Kiristoos dubbate karra isa dhiphaadhaan ol galaa naaf karaa tokkicha jira warri biyya lafaa keessa jira Yesuusitti namanne carraa baay'ee qabu sobuu dandeenyaa jedhu xuraa'ummaatti jiraachuu dandeenyaa jedhu yommuu Yesuusitti jiraannu garuu kun hundumtuu nurraa fagoodha kana qabannee Yesuus duukaa adeemuu hin dandeenyu Yesuus maal kan jechaa jiru toorri jireenyatti geessu ana qofaadha jechaa jira ana he is the life line Yesuus Kiristoos karaa isa jireenyatti nama geessu laayinii isa ulfinatti nama geessu isa ta'uusaa qofa lolli keenya waan biraa mijjin miti namoota biraatiin waan biraatti walitti buune hin beekne waa'ee Yesuus Kiristoos irratti kan walitti buunu yeroo hundumaa waa'ee ilma Waaqayyoo qofaa irratti walitti bu'insi keenya wajjin nyaattan isin hin lolan waa'ee Waaqayyo abbaa yoo isin dubbatan isa sana irratti maa beenna jedhu fayyina keenya isa ta'e ilma Waaqayyo bira yommuu geessan garuu tole hin jedhan maaliif jennaan isa kana egaa qorichi biyya lafaa fayyisu isa kana egaa inni nu dubbachuu qabnu isa biyyi lafaa hin barbaanne kana isa biyyi lafaa ofirraa dhiibu kana isa namoota wajjin itti walii galuu hin dandeenye kana Yesuus Kiristoos obbolota inni afaan keessan keessaan dhibamin inni qoricha mana keetiiti qoricha lubbuu kee fayyisu qoricha madaa kee sii qoorsu Yesuus Kiristoos yommuu dafqa qaba arrabsamuu qaba garuu wanti tokko natti tola yeroo hundumaa maqaa Yesuus yommuu jettan wanti hin taane hin jiru seexanoonni hin ba'u dhukkubfattoonni hin fayyu hiikichi dhugaan mukichi fayyisu mukichi jijjiiru mukichi firii gaarii kennu ana jedheera Yesuus boqonnaa jaarratti wangeelii waan boqonnaa jaa namatti tola biyya lafaa keessatti Museen isaaniif kenne nyaatanii beelaan gofaan iddamanii dhuman lafa onaatu isaan liqimse jedhe Yesuus garuu buddeennan kennu akkas miti jireenya bara baraati inni kan inni isinii kennu namni anatti nyaatu Yesuus Kiristoos jedhe dubartattiidhaan namni bishaanan kennutti dhuge hin dheebotu jedhe Yesuus namni anatti nyaatu lammaffaa deebi'ee beela'u jedhe Yesuus beela nama baasa gooftaan beela nama baasa Yesuus Kiristoos dhaloonni ammaa dadhabeera iddoon dhiisu hin jiru golli namni hin seenne hin jiru fayyina barbaachaaf harka namaa keessa hin jiru fayyin harka raajii keessa hin jiru harka ana lallabaa keessa hin jiru Yesuus bira jira isa lallabu kana keessa jira fayyin ana bira miti waan lallabeef namni fayyuu hin danda'u dubbiin lallabe garuu dhugaa taanaan hin fayyisa kanaaf paaworiin dubbicha keessa kan inni jiru kanatti immoo waan biraa dabaluun hin barbaachisu ana jedheera Yesuus Kiristoos I am the bread of life ana buddeenni jireenyaa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 Yohaannis 48 lakkoofsa 51 48 irratti boqonnaa 6 kana argachuu dandeessu 35 48 51 irratti argachuu dandeessu Yohaannis boqonnaa 6 maal jechaa jira Yesuus Kiristoos buddeenni jireenyaa ana Yesuus Kiristoos akka jedhe Yesuus ana buddeenni ana guyyoota darbe kana kutaa sagalee Waaqayyoo tokkoon barsiisan ture kutaan barsiisu Yesuus Kiristoos jireenya keessaniif waan nyaataniif waan dhuddaniif hin yaaddeenaa isa Luqaas irra jiru sana yaaddeenaa waan nyaataniif waan dhuddaniif boqonnaa 12 keessatti isa Yesuus Kiristoos jedhe sana utuun barsiisu namoonni kan isaan yaadan maali gurbaa kana ammaatu dhangala'e maal qabaa fandii maaliitu dugda duuba jira waan nyaataniif hin yaaddeenaa waan dhuganiif hin yaaddeenaa jireenya keessaniif hin yaaddeenaa jedhe Yesuus Kiristoos yeroo ammaa biyya Itoophiyaa kana keessa ta'anii akka jechuu miti addunyaa kanarra eessa jiraataniyyuu you not worry about that our body our life yaaddeenaa jedheera Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos jireenya kee guutummaa qabatee akka jiru amanii obboleessa ko Yesuus Kiristoos jireenya kee guutummaa qabatee akka jiru amanii qofa galateeffannaa nama dhowwa ija namaa waan qaban irraa fuudhee waan hin qabne irra nama kaa'a yaaddoo keessaa ba'a Yesuus Kiristoosin ilaala Yesuus Kiristoosin abdadha Yesuus Kiristoos irra ija keessan kaa'a iddoo kanatti akka jira ana buddeen jireenyaa jira Yesuus Kiristoos bread of life buddeen jireenyaa Yesuus Kiristoos isa nyaadha macaafa qulqulluu keessatti kutaa Hisqeel keessaa himuun dubbisu baay'ee natti tola yaa nama koo yaa mucaa koo jedha achirratti yaa nama nana ka'ii kana nyaadhu isa kenname kana nyaadhu mucaa nama garaa kee guuttadhu jilba kee dhaabadhu jilba keessan dhaabadhaa bolo tokko dhaabadhaa jabaadhaati nyaadhaa dubbii Waaqayyoo dhaggeeffadhaa sagalee Waaqayyoo oduu namaa miti asoosama biyya lafaa miti kan nu fayyisu
Falaasama biyya lafaa ideoloojii namaa tiyoorii namaa miti kan nama fayyisu. Dubbii Yesuus Kiristoos. Akka jedha dubbiin isinitti dubbadhe kanaan qulleeffamtaniittu jedha Yesuus. Dubbiin nama qulleessu dubbii Yesuus Kiristoos qofa. Dubbiin namaa qullaa miti nama qulleessuus hin danda'u. Iddoo kanatti akka jedhe Yesuus buddeenni jireenyaa anaan nyaadhaa jedheera. Ani ifa biyya lafaati jedheera Yesuus. I am the light of this world. Ani ifa biyya lafaati. Ifa maali? Ifa waaqarraan jiru iddoo kana ifa biyya lafaa jedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti. Ifa waaqarraan jiru. Waaqarri maa ifa? Biyya waaqarra maa jalloonni hin jirani. Ifa achi. Inni dukkanni biyya lafaatti gad darbatame. Biyya lafaa isa dukkana keessatti akka ibsaatti ibsitudha abbaan ergaa. Isin soogidda biyya lafaati hin jedhu Yesuus Kiristoos. Soogidda eessaa? Soogidda lafaa. Soogidda waaqarraa maan jedhin. Waaqarraa hadhaa'aan hin jiru. Lafarra kan inni jiru. Mi'aawun asitti. Hadhaa'aa mi'eessuun asitti. Ifa ta'uun asitti. Warra dhugaan beekne gidduutti dhugaa dubbachuun asitti. Du'a yoo sitti fide iyyuu hin dhiisiin jedha abbaan ergaa sun. Mul'ata Yohaannis keessatti. Du'a yoo sitti fide illee yoo sitti farachiise illee irraan gorii jedha. Dhugicha qabadhaa. Dhugichi Yesuus Kiristoos yobboloota. Ciichi isa qabattee. Irraan mittiqin namni sin dogoggorsin. Wanti namni sitti fidu. Dubbii namni sinitti dubbatu. Raajii fakkeessee ani isa miti isa kritizaayisin godhu. Garuu immoo of eegaa calalaa ilaalaa waan addunyaa kanarra jiru. Ani ifa biyya lafaati jedheera Yesuus. Namni ifa keessa adeemu hin gufatu jedhe gooftaan. Ifni guyyaa tokko ifu sa'aatii 12 namni kana keessa adeemu hin gufatu. Maal jechuudha? Ana ifa keessa hojjetu ijoollee Waaqayyoo. Ifa uffatu. Ifa keessa deddeebi'u. Waaqayyoo ifa. Ifa humtuutti jiraachuu hin dandeenye keessa hin jiraata jedha. Ifa inni dukkanni isa bira ga'uu hin danda'edha. Isinis akkasuma. Faallaa dukkanaati ati. Lafa jirtu kanatti bakka jirtu kanatti. Jabaadhu lafa jirtutti. Cichi lafa jirtutti. Kutaa keessa jirtu bakka jirtu warroota wajjin hojjetu gidduutti jabaadhu. Qabi Yesuus Kiristoosin qabadhu jabeessi akka Yaaqoob. Kakuu baa keessatti Yaaqoob jabeessee qabe maqaasaa koo jijjiirtu malee gassin dhiisutti hin jedhe. Maqaan isaa sin jijjiirame. Israa'el jedhee moggaa'e. Yommuu jabeessanii cichooman obboloota koo. Bara kana keessa cichuu isin barbaachisaa. Jabaachuu isin barbaachisaa. Uffata namaatti rarraanii ce'uun hin danda'amu. Kadhachuu barbaachisa. Yaada qullaa qabaachuu barbaachisa. Nu oolchii qofaan hin ta'u. Warra gochaan hiikan ta'utu irra jira. Warra afaan duwwaa ta'uu hin qabnu. Jabaadhaa bara kana keessa. Ija keessa Yesuus irra kaa'a. Ani ifa biyya lafaati. Ani balbala hoolotaati jedheera Yesuus. Balbala hoolotaa, karra hoolotaa, karaa ittiin ol galan, karaa ittiin gadi ba'an Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Amma yeroo tokko Yesuus Kiristoos eessatti ani gooftaadha jedhee nuun jedhu kallattiidhaan teenyee walii wajjin hin dubbanna waan ta'eef yeroo dheeraa waggoota dheeraadha. Eessatti akkas hin jenne. Eessatti an gooftaadha hin jenne Yesuus. Iddoo hundumaa jira. Macaaficha hubattan hin dubbiftu garuu jedhe Yesuus. Macaafichi waa'ee eenyuu akka dubbatu garuu hin beektan jedheen. Qalbiin isaanii ittifamee waan tureef Yesuus hin ta'uun barreedha. Baay'een isaanii ammayyuu biyya lafaa keessaa qalbiin isaanii ittifamaadha. Yesuus Kiristoos isa kana qofa lallabnaan garuu hin ga'a. Kaleessas Yesuus, har'as Yesuus, boris Yesuus. Hinaf. Yesuus hin ga'a. Waan biraan barbaachisu obboloota koo. Haleluuyaa. Hubadhaa Yesuus Kiristoos ani balbala hoolotaati jedhe. Namni anaan ol galu hin quufa. Yommuu gadi ba'u dheedichan argata. Gara bishaan gaarii dhaqa. Gara marga gaarii dhaqa. Gara namaa laxxanii marga gaariin argattan. Namni bifa laalee isin keessummeessa. Bifa laalee immoo lakkii isiniin jedha. Yesuus Kiristoos waa'ee waan kanaatiif dubbateera. Namni yooti uffata gaarii uffatte gararraa kottu siin jedha. Yooti waan gaariin uffanne immoo nagaadhaa illee iseellee nagaa siin gaafatu. Akkasi namni jijjiiramaadha. Waaqayyo garuu laphee namaa ilaala. Hafuura namaa ilaala Waaqayyo. Yesuus Kiristoos balballi hoolotaa ana jedhe. Hoolota hundumaaf Yesuus wal qixa. Balbala Yesuus Kiristoos. Ittiin ol galla, ittiin gadi baama. Ittiin mootummaa jireenya amma jiraannu kana garas wangeelli ifa qabdu jireenya qabdu bara baraan kaatanii jiraattu jedhee utuu nutti hin dubbanne utuun kana dubbanne lallabuun hin barbaachisu. Waan biyya lafaa kanaaf yoo ta'e maal goona? Utuu wangeellisuma biyya lafaa kanaa dubbata ta'e nu fayyadu ture. Kanaaf hin dhufne Yesuus. Kanaaf hin dhufne sirriitti itti himuu gaariidha. Yesuus kanaaf hin dhufne. Jireenya biyya lafaatiif Yesuus Kiristoos dhufuun hin barbaachisu ture waaqarraa. Kan Yesuusii waaqarraa fideef jireenya bara baraa qofa.
Namoonni baay'een karaa boochorra jiru jedhee dubbateera. Namoonni ittiin ol galan baay'eedha jedhe Yesuus. Karree isa dhiphaadhaan namoonni ol galan garuu muraasa jedheera. Muraasa. Warra muraasaa keessaa Waaqayyo tokko si haa taasisu. Warra muraasaa keessatti akka isin ida'amtan Waaqayyoon ani isinii kadhadhaan illee. Sagaleen kun anaanis isiniinis mootummaa Waaqayyoo keessatti nu haa hammatu. Mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a jedhe Yesuus Kiristoos. Warra itti beektu isaa warra garaa cabaadhaan fudhatan. Warra dubbii Waaqayyoo dhuguma dubbii Waaqayyoo jedhanii fudhatan. Warra dubbii Waaqayyoo akka dubbii namaatti ni daalle. Warra dubbii Waaqayyoo madda baasanii immoo fudhatan, beekan, calalan, madaalanii fudhatan. Warra waanuma argan dhugan miti. Warra waanuma akkuma argan jiraatan miti. Warra gadhiisitti jiraatan miti. Isaan cubbura balaan oolan ijoollee Waaqayyoo. Biyya lafaarraa namni cubbuu nagaan jiru hin dhiisu. Cubbura balaa oolan. Yoo amate irratti dabalee ejja, yoo ejja irratti dabalee hata, yoo hata irratti dabalee nama ajjeesa. Jireenya qalbii isaa jijjiirrachuu dadhabe kana gidduutti gooftaan nu haa gargaaru. Gooftaan Yesuus nu haa gargaaru. Hin deebi'u, hin ga'an jedhu. Cubbura bala. Ilmi tokko mana isaa abbaa isaatii badee guyyaa tokko garuu mana abbaa isaa yaadee booyyee gidduu jiraachuun kana nyaachuun hin ga'a. Ga'een gara abbaa kootii dhaqee akka hojjetaa keetii illee hojjetaa keetti na fudhadhu. Garboota kee keessaa tokko na godhadhu jedha. Dhaloonni har'aa garuu obboloota koo anis isaan keessan jira garuu Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Bineensa gidduu dhaqee illee nama mana abbaa isaa yaanne taane jechaadha. Bineensa gidduu dhaqee illee nama mana abbaa isaatii yaaduu dadhabe. Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti Qotiyoon goromtoo gooftaa isaatii beeka. Harreenis akkasuma jedhe gooftaa Yesuus. Sabni koo garuu na wallaalee Waaqayyo. Sabni koo garuu na wallaalee. Mana isaatti galuu dadhabe, mana abbaa isaatti galuu dadhabe. Qotiyoon bakkeetti bahee dhaqee marga dheedee galgala marratee mana abbaa isaatti gala. Harreen mana abbaa isaatti bahee galgala immoo goromtoo isaatti galaa deebi'ee. Mana abbaa isaa beeka. Foolii abbaa isaa beeka. Sabni koo garuu na wallaalee jedhe Waaqayyo. Dhaloota akkasii gidduu jirra. Gooftaan Yesuus nu haa gargaaru. Balbala isa hoolotaa ta'u. Balbala hoolotaaf malu. Yesuus Kiristoos qofa. Balballi inni kaan hin qalata hoolota. Hin qalata, hin nyaata. Macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 34 dubbisa. Isin warra hoolota warra coccoomoo qalattan, warra huuqqatoo alatti dhiitan, warra marga isaanii dheedhan irra dhaabatanii dhidhiittan, warra isaanii eeggannaan goone, tiksee warra amanamoon ta'in isinii firdii jala jirtu jedhe Waaqayyo. Warra hoolota koo ani isinitti kennaan hoolota koo eeguu dadhabdan jedha. Har'a akkasitti jirra. Isa bu'aa isaa hoolotarraa barbaadu malee isa lubbuu isaa hoolotaaf kennu hin qabnu. Tiksee gaariidha jedhe Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:11 irratti tiksee gaarii, tiksee dhugaa, tiksee amanamaa, tiksee isa si eegu, tiksee lubbuu kee eegu, hangafa luboota isa karaa hundumaa nuu yaadu qabna jedha namni Waaqayyo. Isa bantiiwwan Waaqaa keessa jiru qabnadha. Tikseen kee Yesuus Kiristoos. Tiksee dhugaa Yesuus Kiristoosidha siif. Dhugaan tiksee amanamaan hoolota isaa hin soora. Leeyyeeyyii irraa eega. Warra garaatti baatan. Hiyyaadhaa teellaa bu'a. Faayidaa irraa barbaada. Bineensatti oofa. Yoo isheen allayyaalitti hin dhibu. Yesuus Kiristoosin garuu hin dhibnan. Nu dhiba. Waa'ee Yesuus Kiristoos. Waa'een keenya siisa hin dhiba. Nuyi hoolota isaati. Hoolota tika isaa jala jirruudhas jedha namni Waaqayyo. Kottaa jedha. Ulee isaa jala jirra. Ulee Yesuus Kiristoos jala tika isaa jala jirra. Akka feene hin jiraannu, hin dinnu, jalaan fiinnu, alatti duraatiin baanu jedha. Mee asumarra dhaabbadheetan karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoosidha. This is good great commission. Ergama guddicha nu ittiin biyya lafaatti warra namanni gidduutti as qabadhaa gurra keessan jennetti himnu isa kana. Isa kanatti ani wangeelatti yellow isa jedhuudhaan dhugaan Yesuus Kiristoos, karaan Yesuus Kiristoos, jireenyi Yesuus Kiristoos. Isaan ala dhugaan hin jiru, isaan ala jireenyi hin jiru, isaan ala biyya lafaa keessatti namni kamiyyuu gara dhugaa gara karaa sana beekuu dhufuu hin danda'u. Karaan gara abbaatti geessu tokkicha, dhugaan jiru tokkicha, jireenyi bara baraa tokkicha ilma Waaqayyooti. Du'aa ka'uun jireenyi Yesuus Kiristoosidha. Namni yoo du'e Yesuus Kiristoositti yoo amane qofa kan inni mootummaa Waaqayyootti galuu danda'u. Eenyullee yoo utuu anatti namani du'e jireenya bara baraa hin qabu jedheera Yesuus Kiristoos. Namni isatti amane garuu jireenya bara baraa akka qabu dubbata.
Waamichi nuyi biyya lafaaf ardiif addunyaaf goonu dhaloota hundumaaf goonu isuma kana qofa. Namni Yesuus Kiristoositti hin amanne ammallee du'aaf firdii jala akka jirudha. Obboloota koo biyyoota garaagaraa jirtan Awurooppaa keessas bakka kamillee jiraadha. Dubbiin kun dubbii amanamaaf nuyi lallabuuf dhalannedha. Yesuus Kiristoos jireenya du'aa ka'uudha. Yesuus Kiristoos du'aa nama kaasa, hafuura namaa du'aa kaasa, fayyaa namaa du'aa kaasa, ikoonoomii namaa du'aa kaasa, yaada namaa du'aa kaasa. Isin warra duutanii gidduu kan ceeftan namicha saraaftu warra du'an gidduu kan jirtu dammaqi inni jedhu dubbadhu jechuudha. Afaan kee irraa luugamii bu'u. Yeroo amma namni dubbii Waaqayyoo waan nyaatee fixe isinitti fakkaata. Beeka isiniin jira. Garuu kutaa tokko natti yoo jettan hin dhaga'u. Waan akkasii kana barannee irra isiniin jira. Garuu yoo tokko natti jettan hin beeku. Maaliif jennaan hin dhagaa malee qalbeeffachuu irratti rakkoo qaba. Kottaa dubbii Yesuus Kiristoos dhagaa itti jiraadha. Kottaa dubbii Yesuus Kiristoos dhagaa duukaa bu'aa. Yeroo tokko na dhiba. Namoonni dubbii Waaqayyoo beekna jiran dura bu'anii barsiisan gaaffii masa salphaa yoo isin gaafattan kan deebisuu hin dandeenye baay'eedha. Deebisuu hin danda'an. Waanuma salphaadha jiramu. Waanuma namni amanaa ta'e waldaa keessa jiraatu barumsuma gadi fagoo baay'een baratin illee deebisuu danda'u. Yommuu isaan deebisuu danda'an argina. Miidiyaa irratti illee haa ta'u, lafatti illee haa ta'u. Baay'ee na dhibana. Kun maali? Hin dhaga'u malee qalbeeffachuu hin dandeenye jechuudha. Hin ilaalu malee hin hubanne jecha. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu qalbii isaanii banee fedha. Gooftaan qalbii keessa na banu. Galgala kana yoomatti isin dubbii kana dhaggeeffatanitti Yesuus Kiristoos du'aa ka'uudha jireenya. Du'aa ka'uu booda jireenya bara baraa qabna. Ragaa wajjin qabna. Akkatti dubbiin Yesuus Kiristoos nutti mutti dubbiin gooftichaa akka nutti mutti Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaattan du'aa isa kaasa jedhe Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 guyyaa dhumaattan du'aa isa kaasa. Anaa wajjin mirga abbaa ta'a jedheera Yesuus. Gaafa fannoo irra jiru anaa wajjin jannatatti galta jedheera Yesuus Kiristoos. Egaa kutaan koo waa'ee waan sanaa baay'ee achitti harkifatu waan ta'eef gara dhugaa